Hashamaar ka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatanii aras viidiyoo haradhaan dhufeen jira akka jaalattanii waa xiqqoo ishee dabartan isaa abdiin qaba yaa akkuma beektan yeroo baay'ee chaanaaliin kiyyaan waa'ee siyaasaa yookiin immoo namoota dhuunfaa tuttuqu jechuudha. Waruma komentii na barreessitan namoota garagaraatii fi waa'ee jaalalaa irratti malee waan biraa irratti hirmaadheen beeku garuu haal tokko jechuudha. Haala amma irra jirurraan kan ka'e jechuudha. Giddumaan dhugaa rabbii dhugaa sinin jedha akkan waa'ee kanaa dubbadhu ta'eera jechuudha. Har'a fakkeenyaaf daa'imman lama Finfinneetti dheengadda kana qalamanii akka kaleessaa awwaala isaanii ture. Medium kanarraa dhaga'een jira jechaadha. Kuni kan nama kamiyyuu ta'e dhukkubudha jechuudha. Daa'imti kun daa'ima abbaa kamiitiyyuu haa ta'u daa'ima Oromoo, daa'ima Amaaraa, daa'ima Tigree, daa'ima Guraagee, daa'ima abbaa fe'ee haa taatu namni nama ta'uu keenyaaf immoo namaaf gadduu namaa fi mararamuudha jechuudha kan qabnu. Yeroo baay'ee yeroo siyaasni amma yeroo kanatti jechuudha waraanni siyaasaan gaggeeffamaa jira. Namoonni baay'een immoo kana wajjin walitti fidanii kan odeessan jiran jechaadha. Ilaa waan tokko akka hubattan nan barbaada. Siyaasni mataasaa kan danda'e biizinesii mataasaa danda'e namoonni siyaasa keessatti hirmaatan dhimma mataasaa danda'e hojii mataasaa danda'e qaban jechuudha. Bakka namni kamiifiyyuu amma fakkeenyaaf ani har'umaan ka'ee waa'ee siyaasaa nanaasaa waa'ee siyaasaa nan deeggara osoo hin jedhe osoo hin beekin wallaalummaa duwwaa na jalaa ta'a jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa siyaasa deeggaru beekumsaan alatti homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Waa'ee siyaasaan beeku taanaan yeroo gaafa waa'ee siyaasaa haasa'u namoota ofii kiyaafuun beeku waan ta'eef namootaafis wallaalummaa jechuudha kan daddabarsaa jiru. So baay'een keenya sababuma amma sa'aatii kanatti siyaasni odeeffamaa jiruuf qofa wanta uumamu hundumaa gara siyaasaatti geechuu baannee dasna jedha. Inni biraammoo maalidha akka namaatitti akka nama tokkootitti daa'imman kanarraa wanti ga'e jechuudha. Wanta namarraa ga'uu hin qabne dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Daa'imti kun ani hin beeku sa'aatii kanatti daa'imti kun kan Oromoo, daa'imti kun kan Amaaraa, daa'imti kun kan Tigree, daa'imti kun kan Guraageetiif kan uummata biraallee ta'uu danda'a jechaadha. Sa'aatii kanatti ani wannan beeku hin jiru waa'ee daa'ima kanaa gosa isaanii jechuudha. Dirqama ani immoo dhimma irraan qabu gosa isaaniitirraayi akka namaatitti namaaf gadduu sababbiin qabu duwwaadhaaf nama waan ta'aniif nan gaddaaf jechaadha. So baay'isee nama gaddisiisa jechaadha. Baay'isee jechuudha. Hin beektan namni kamiyyuu jechuudha. Gaafa jireenya jiraannu nu hundumti keenyayyuu sababbii qabna sababbii jiraannuuf. Fakkeenyaaf jiraachuun koo nama baay'ee fayyaduu danda'a. Yookiin nama lama yookiin nama tokko seeraan fayyaduu danda'a. Nama kaaniif immoo dhimma natti qabaachuu dhiisuu danda'an jechaadha. Kanaafiyyuu maalidha? Namni kamiyyuu daa'ima ofiitiif jechuudha kan jiraatu dhugaa sinin jedhaane rabbi. Amma fakkeenyaaf wanta ofii hin uffanne, wanta ofii hin nyaanne, wanta ofii godhatanii hin beekne maatiin daa'ima isaaniitiif hin godhu jechuudha. Kana jechuun jireenya keenya gara fuulduraatti bakka jireenya wanti ani hin beeku garuu akkamitti akkasiin hubachiisu qabeenya caala daa'imti teechan gaafa isin jalaa dhukkubsatte qabeenya qabdan hunduma gurgurattanii timiti kan yaalsistan oduma qabaachuullee baattanii qabeenyumallee osoo wanta gurgurattan qabaachuu baattaniiti kadhattanii jechuudha. Kadhattanii hin yaalsistan jechuudha. Kanaafiyyuu hiika jireenya keenyatti daa'imti keenya jechuudha. Ani daa'imman qabu garuu namni kamiyyuu namni sammuu qabu namni mataa qabu yaaduu ni danda'a. Maatiin isaanii kun akkamiin amma sa'aatii kanatti wanti isaan irra jiran dhugaa sinin jedhani baay'ee ulfaataadha jechuudha. Miti daa'ima ofii keessaniiti miti daa'imti ollaa keessanii gaafa isin taasiftu daa'imti fira keessanii daa'imti obboleewwan keessan xiqqinnoon gaafa isin taasiftu isin yaaddu warra daa'ima isin yaaddan asaa ishiin yaaddu dhugaa sinin jedhani. Ani daa'imti siisterii kootii xiqqoo tokkotu jira wanti ishiin haasoftu yeroo hunda jechuudha waan tokko yoo raawwadhu
sammuu keessatti na dhufee na kolfisiisa jechuudha. Haasofni ishee sammuu kiyya keessatti na deddeebi'a. Laala wajjiniin hin jiraadhu darbeeti kan argu garuu baay'isee nan jaaladha nan yaadadha wanta ishiin jettu yeroo gaafa ishiin afaan hiikkachaa dhuftu haasofni isheen haasoftu natti mi'aawa. Namni daa'ima hin jibba jedhee yaadu. Baay'ee ishee ajjeeste waaqayyo akka hojii isheetti taa kennuu fi homaa jechuun hin danda'amu. Dhugaa isiniin jedhaan baay'ee ulfaata harki maali? Ani akkuma feetti inkaan miti daa'ima miti guys. Dhugaa isiniin jedhaan daa'ima miti. Nama sin boochise nama sin gaddisiise nama akka sin gadditan akka sin maraattan sin godhe. Hodha jedhanii odoo albeesitti kennanii qaluu dhiisuu dandeessan. Dhugaa isiniin jedha. Daa'imni kun afaaniin dubbatteetoo waan nama intini jettuu miti. Afaaniin dubbatteetillee waan nama quuqxuu miti. Na baay'isee namatti ulfaata. Maatiin ishee jireenya akkamii akka dabarsaa jiran maalirraa akka jiran rabbi duwwaatu beeka. Miti maatii daa'ima ofiitii miti daa'imti horma namaa hin mararti jechuudha. Dhugaa isiniin jedhaan warri miidiyaa kana sooshaal miidiyaa kana irratti arge hirriba nala osoo bu'aa bulu jira jechuudha. Daa'imman tana mararfateetu. So wanti biraa maalidha asuma isinitti himuu kan barbaadu shamarreen takka suura ishee asirratti arguu ni dandeessanii TikTok irratti jechuudha. Daa'imman kun sababiin isaan qalamaniif hamaaraa duwwaa waan ta'aniif jette. Egaa sammuu keessa warri akkasitti si yaadu jechuudha. Dhiifama naa godhaa ta'u. Sa'aatii kanatti ani isiniin jedheera daa'imti kun kan Amaaraa, daa'imti kun kan Oromoo, daa'imti kun kan eenyu kan maalii akka ishiin taate ani wanti hin beeku jiru dhugaa dubbachuudhaaf. እና sarratanyaan garuu akka Gondorii moo bicha yeroo gaafa isaanii haasa'an TikTok irratti haasa'an Gondorii haa ta'u bakkee biyya Amaaraa tokko keessa akka isaan fudhatanidha. Kananidha garuu maalidha as biratti mooshin kan jette sababii Amaaraa ta'aniif duwwaadha daa'imman kun kan qalamanii jette. Inna please wanta uumamu hundu qarshii keessaniif jettanii yookaan immoo view argachuuf jettanii osoo wanti wajjiniin politika yookiin immoo siyaasa wajjiniin waliin dha'uu baattanii baay'ee dasna jedha. Daa'imman kun oduma ta'ee yaa jennu ishii warri kun Amaaraadha. Mucattiin kun warra maatiyyuu qaluu ni dandeessi miti. Ishee seexanutu wanta akkasii godhi jedhanii goosise malee warra gurguddaadha malee amma daa'imman kun waa'ee siyaasaa wanti isaan beekan jiramoo maalidha maal gochuuf maal argachuuf odumaayyuu jarri sababii Amaaraa ta'eef isaan kan qaltu ta'e ishiin waanumti isaan irraa daa'imman kanarraa fayyadaman hin jiru jechuudha. Laphee warra warra isaanii warra daa'imman kana cabsuudhaan alatti jechuudha. Garuu immoo haalli salphaan isaanuma oduu ajjeestanii wayya ture sababii siyaasaatiif taanaan. Inna jarri kun waa'ee siyaasatirra hin jiran hojjettoota baankii akka ta'an lamaan isaaniitu dhageenyee jira. Inna ani hin beeku dhugaa isiniin jedha waaqayyo bichaan murtee yaa murteessu. Daa'imman kanaaf dhiigni daa'imman kana gannamee akka nafni waaqayyo gumaa isaanii habaasuun jedha. Kanarraa kan hafe warri duwwaa sababii argataniif duwwaa walitti boxoboxanii takka sababii Amaaraa ta'eef takka sababii Oromoo ta'eef naamni jettanii walitti accamaallaqan camallaqa akkasii dhiisaa isin jechuu barbaada. Maaliif kun wanta nama gaddisiisudha dhuunfaa isaatiitti bakka. Wanta siyaasa wajjin waliin qunnamne wanta nama boochisu wanta nama gaddisiisudha. Wanti uumame isin immoo hoduu keechan bareechifachuuf jettanii oduu walitti nyaachaa maallaqaan isin jechuu barbaada. Turtii gaarii isiniif hawwaa ana kanaaf tura.